علم الإنسان ما لم يعلم بلا ينكيا أمة إسلاما duraan dursee guyyaa ifa guyyaa bareeda guyyaa gaarii kanaan namni ani isiniin baga rabbi ga'e jechuu barbaadu walitti qabaa ummata islaamaa godina Baale akkasuma tiimii isaanii warra isaan waliin dhufan Sheekh Abdurraafi Aliyyiitiin baga rabbi guyyaa kanaan isin ga'e baga ganda keessan ganda lammaffaa aanaa Gooroo magaalaa Gooroo hundeeffama madrasaa mana lammaffaa daa'ima keenyaa madrasaa Al-Furqaan rabbi isin ga'e baga guyyaa kanatti dhuftan anaa dhufuu baga dhuftan mana keessan dhuftan ganda keessanitti dhuftan jechuuni barbaada akkasuma ulamaa aanaa keenyaa mataan isaanii sheeka keenna Sheekh Muhammad Hussein Ibrootiin jalqabe akkasuma namni keessummooman ollaa keenna aanaa ollaa keenyaatirraa nutti dhuftan manguddoonni as keessatti argamtanis akkasuma dargaggoonni dubartoonni ijoolleen kaan beeku kaan hin beeyne guyyaa bareeda guyyaa gaarii guyyaa jabaa kanaan baga rabbi isin ga'e baga rabbi nuun ga'e alhamdulillahi rabbil aalamiin jechuu barbaada wanin warra wangeenneef seenaa dalaguuf seenaan dalayna jennee abdii rabbii kennarraa qabna seenaan nu dalaynu masjida baay'ee ijaarre walirrallee kenne fooqiillee lakkoofsifne darbii lamaan sadiin ijaarre seenaan qabnu mana ijaarre manni sun sammutti haajama yoo ilmi jalan jiraanne horiin goromaan keessan jirre horiin jedhamu nu warra akka taanillee taan waan feenillee yoo dalayne bilchaanne ilmi boru masjida kana nurraa fuudhu yoo hin jiraanne waan nama gaddisiisaati mee takka uftuuba deebinii uftuuba laallee uf mil'annee madrasaa qabnaa yoo kalaawii taate malee kollejjii qabnaa inuun argamu akka anaa kanaatitti yuunivarsitii qabnaa inuun qabnu akka godinaatittuu jechuu uftuuba deebinee laalla jennee gara na mil'atuu barbaanne seenaa dalayna jenne nu bortarraa nu bor biyyee gaafa nu biyyee taane ilmi keenya ka biyya ta'e keessatti habaratee biyyaan haa dorgomu jechuu barbaanne yoo addunyaatti illee dhaqqabnee waliin deemullee yoo dadhabne addunyaa duubaan shunququun dadhabnu jennee lafaa kaane abdii rabbii keenya eegasii abdii ummata kanaa ka magaalaa Gooroo ka aanaa Goorootiin ilmi keenya ka dhiiraa ka durbaa miidhama nu duraan keessa jirru keessaa bahee addunyaatti dhaqqaba jechuu abdii rabbii kennaa qabna saniin lafa kaane miidhamne madrasaa dhabuun noon gahe addunyaa keessaa duubatti hafne dorgommii addunyaa beekumsaan hin qabnu saayinsiin hin qabnu qur'aanaan hin qabnu hadiisaan hin qabnu siiraan hin qabnu waanuma takkaanuyyuu hin qabnu hin godhannaa jenneet abdii rabbii eegana abdii ummata kanaatiin lafa kaane ummata keenna namni sadii dullacha kufe lafaa kaasuun dadhabu jedha yoo tokko gad harkise malee wal gad hin harkifnu wal qabannee haa kaanu gandaan waliin qoonu karaa waliin qoonu gosaan waliin qoonu saalaan waliin qoonu yoo waliin kaane waan gaarii waan jabaa dalayna jenne abdii qabna guyyaa bareeda kanaan baga rabbi isin ga'e aayanni jalqaba anqare aayata rabbiin kenna gaafa nabii kennatti waxyiin jalqabu rabbi buuse aayata afran kana buuse har'a waan saniif kaane قرآن إجارة كانه مدرسة إجارة كانه أسرة كانه يا رب فيه مركز اللي قرآن كلجي كليات قرآن أسمر كانه أما اللي كنمتي آن سودان يا رب فيه جامعة اللي يونيفرسيتي اللي إجارة نجنة أبدي كمنا نعم ويا ندب النومي ويا ندرتف نومي ويا إيجا بقى رفتن ويا إفا كان جيت تنجنة علماء كنا نمغوغودا نبيل جيرو guyyaa nu sagantaa kenninu sanirraa yoo jalqabu bulchaa keenya Sheekh Abdurraafi Aliyyiin bakka kanatti affeeruu barbaada salaama isiniin jedhanii achirraa arjooma keenyatti seenna falyatafaddalu mashkuuriin wa ma'juuriin insha Allahu tabaaraka wa ta'ala
أيه على سكنتاتي شيخ كينا غلطة بيكينا شيخ أحمد أجي محمود غلطة بالله دور النيتي إمام مسجد همساتي أكسم مسينسا كوري مجلسا مقالة روبيت أسيرت رفاني تكا سكنتا إسان كنني إسان كيبل الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي باقي هاسون بربادو باقي جمدي جرا هل كان إذا بقمت علماء كنا ولتكابو باقي الرفن يجو بربادا أما كجبابسي هاسا وأنا أخو نمنيو جمدي وانتو كجيتون تركمتها وانتو هاسوا أن هذا أفان عرباتين وجبارسي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أصحاب الفضيلة من العلماء صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرافع علي رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مدينة روبي، وكذلك فضيلة الشيخ عمر إسماعيل رئيس مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في محافظة بالي أفول، وكذلك شيخنا الشيخ آدم التفسيري والشيخ محمد حسين دابيه والشيخ عبد الرزاق قاضي في مدينة روبي. أرحب بكم جميعا وبأجمل باقات الورد والياسمين نستقبلكم وأجمل عبارات الترحيب نهديكم. أسعدنا وجودكم معنا، نتمنى لكم قضاء وقت ممتع ولحظات سعيدة. حللتم أهلا ونزلتم سهلا بين إخوانكم وأخواتكم في مدينة غورو الحبيبة بكل الاحترام وباقات الورد. نستقبلكم كل الترحيب والتحية تعبر عن مدى فرحتنا وسرورنا بانضمامكم لنا. ها هي أيدينا نمدها لكم بالترحيب، كل شيء يرحب بكم، كل شيء يبتسم فرحا بقدومكم، كل شيء يتمنى مشاركتكم وتفاعلكم وإبداعاتكم الرائعة. حياكم الله جميعا وبياكم. ضيوفنا الكرام أيها الحفل الكريم، مرحبا مع كل شروق الشمس وغروبها، مرحبا عدد نجوم السماء وجمالها. أهلا وسهلا بمن أتانا بتحية وسلام يستحق منا الترحيب بأحلى الكلام. يريد أن نعلن له الانضمام إلى كوكبة علمائنا وشعبنا الكرام في مدينتنا مدينة غورو. أشرق النور وبانا، مرحبا بمن أتانا أيها الضيوف، أهلا لكم في القلب مكانا. لو علمت الدار بمن زارها فرحت واستبشرت، ثم باست موضع القدمين وأنشدت بلسان الحال قائلة أهلا وسهلا بأهل الجود والكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.